السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في جالة توتا توتا دينا جرات توما جرات تمنا جراتو أكمل سو مني بقى جرات تاني أنا جراتو شمال تكون في توتا في دعوة توتا كينيا سموني وني رابع بني توري سو ما كان بيجي سكرتي فما زندي تشاشالوي فيديو سينا كان دعواني ولي ديمنا garuu osoo viidiyoo kan daawwatin seenaa waan takka jechuu fedha. Ani sila guutuu jedha bilisumaa fi firoo maal hojjetuuf jiran. Jireenya keessan irra geemii taphachuu jiranii jechuu yoo beektan. Dubartiin takka dhiira biraa gibira geessitee yoo deebite namni dhiirri biraa itti na jira. Fakkeenyaaf dheengadda murtaarii tiraafikii kiyya fuudha namni yoo caatite fuudhee dhiirri sagalee kana dhagaa ammoo dhiirri dubartii biraatti tajaajiltuu jiru jechuudha. Dubartiin kabajaa qabdu dubartii miidhagina qaba abbaa manaa kiyya jettee waliin rafte sana. Maaliif jennaan adda oduma guutuunuu gargara ba'anii namni akka guutuu ta'uuf hin jiru seenaa. Seenaa bultii kee ofii sirreeffata. Namni naannoo kee jiru immoo guutuun kabaju maaliif? Situu guutuun kabajnee namni naannoo kee jiru guutuun kabaju xaanxaan maaltu godhatan hin taane? Iddee namni akka namaatti kabajamuu qaba badillee yoo qabaate. Namni akka namaatti kabajaan takka kennamuufii qaba. Nama xiqqeessaa, nama arrabsaa seenaa namni jiruu keessa hin jiraatu qabsitu keessa jiraatu. Xiiqii keessa galteellee morkaafillee yoo dalagaa jirte wanti kun sirrii miti. Bultii kee si balleessa. Bultii kee jeeqa. Waadaa kee si dhiisisiisa. Kasi amane san hanqinna san sirra arga innillee hin barbaachisu wanta akkanaa. Isaan waan guutuun dalaganillee hin dalagaa. What? Mee sagalee isaanii dhaggeeffannee waliin yaadatti kennina. Amma biyaan sokne of eegaa mana beekte dur ko dhibba keessaa dhibba nama amma garuu bakka barumsa sitee nama akkasii qabu. Indee kan garuu miidhamuun isaa dhugaa naannoo nagaa shakkiidhaan qomoo 100% ko amanaan jirtu ilaalammayyuu shakkisi keessa jira. Amma seenni na wajjin gabbaan wajjin ta'a kan jettu shakki seenatis si fayyadu. Tasgabbaa'ee waliin teennaan fudhatee galee isin bultii manamaa keessa maaltu isin galche? Waatti bultii manamaa keessa seenanii laaquu maaltu isin fide? Iddee namni sadaffammaa barbaachise bultii namaa keessatti seenaan qofxonni jettee murteeffachuu maaliif dadhabde? Shakkii sammuu kee keessatti uumu namni sadaffaa nama maaliif dhufu? Wallaahi maatiin gaafa galee bultii sun bultiin taatu jeeqamaa deemti malee. Iskoota bakka dhiisiin maaliif guutaa itti namni qoy maal ture waan adda isaa waan ture jira. Kanaafuu gaaffii baay'ee walatti ta'an durbin makina gaafisanii akkas taatu waan adda wanti jira wanta dhiifa irraa bitu. Ani beeku ta'ee dhiibbita ta'ee kanaafuu naan galu dhugaa gaafan kana laalu nana birriidhaan bitute kuttaana gaafatadhaa ta'ee na jala naan galu bakka tasuma naa galii sin jedhu. Nama kunis kota sanatti dani gasitti mera garuu ina wanta wanti kun winis mo dhufaartii hin beeku gaashii maashin naan jettu. في رمضان نزيد التنظيف ونضاعف التعقيم، بس إذا لقيت الجراثيم طريقها ديتول يصدها، وإذا حاولت تتسلل ديتول يطردها. العائلات اللي تستخدم ديتول بانتظام تمرض أقل. هذا الشهر الوقت تغير والليل ضايع، رجعت مسافر لما فرح يتندد. Winis mo dhufaartii hin beeku gaashii maashin naan jettu. Jira kan jira masyarakat warga betul sekali. Warga betul sekali. Malah jira butuhnya ini bukan ya kembali. Ande namida singkesa unu. Seenaan maa deemtee guutuun gaafanne mana hidhaatti haga hawwiidhaan guutuu maal keessa jira jettee hawwii gaafattu maa deemtee hawwiin gaafanne seenaan. Seenaan rakkoo qabdi. Seenaan guutumaan guututti hin amantuu jechuudha. Guutuu jaalata malee seenaan osuma jaalatullee waan amantu natti fakkaata. Hadda hawwiin haadha manaa isaatti obboleettidha malee seenaan haadha namaa gaafatti seenaan
guutuu maalirra jira jetteeni. Sammuu keessatti yoo nagaan kennuun beekan maldaan amma akkamiin achi bula yoo har'a yoo akkamiin achi bula yaan akka malee akkamiin bulu kamaraan adda matti jira malee dhaqoo nama baay'ee hin beeku waan adda ta'e hin jiru. Guutaan ishee galee waan namni ta'e maba waan adda ta'e qabu. Kana maal sitti fakkaate hawwi? Dhugaa dubbachuu kan immoo kana taa'ee yaadne bilisummaa jala isaa ofii kanatti fakkaata. Maal akka ta'e janna qabu. Waan inni si godhe yaadattu maqaan ishee Lidiyaa dhiifamnaa godhiiti amma akkasumas yoo dandeetti dhiifamnaa godhi. Ishee waan ishee argamu waan guutaa laalti inni waan meeqa ishee. Si maaltu si gatti Indiyaan jedhamtan min agabbaadha. Jaartii ofiitti akka fedhe yoo godhe. Nama adda diiguuf yaalina nama olii ijaaruuf yaalaa malee. Akka manaa isheetti beeku. Eebbaa manaa ishee sadii fayyadamu ko. Erga nama guddaa shalaan waa'ee abbaa manaa waa'ee manaa dhiisne jechuudha. Akkam alaa dhugaa ammas waa'ee gidduu bilisummaa taasisuuf jechaan ture. Akkaataa itti baasnu taasifneeti gaariin ta'u. Ani bakka kamin barbaade. Ani immoo waajjiru manaa san jedhama. Bilisaa sooftuu gabarii jedhama. Baay'asi. Maaliif hunduma? Ati waan isa waan isheen koo dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Bilisummaa lafa manaan baatu naan ishee dhufee na baase. Karadhee amma kana irraa maatiin baay'ee saawwan isaa immoo kun badiin tokko guutaa baasuu qabuun ammoo siin ilaallatu jiru. Ishii qoyi. Anggota manila baasuu fi bakka baasuu qofa. Motorni hin bahu ta'ee baay'ee natti tolan sun jedhee. Ati na birraa bittee akkama soota. Arabannaa faati waa isaanii shooli mukanna kina. Ishii bakka qabadhu. Adu bannaataatu. Banni isaa bakka ishee jiru obboleeskee hambee. Ishii bakka ishee jireenyi ishee mana hidhaatti ta'eetu. Yoo hubattee ta'e. Seenu amma dubartamii waa'ee durbaa amma bakka inni. Callisii bakka. Ishii bakka isin callisanii sin banaasaa bannaataatu. Bisa taate wali sana sirriitti miidhamaa raamati maaliif himmettu ati si saaba miidhama koon barbaanne ati moo saaba akka obboleessi geechitti hidhamu saaba hin barbaanneef ishii na dhaggeeffadhula ani dhugaa dubbachuudhaaf akka guutuun hidhamu tasuma hin barbaadus hin fedhu yoo gateettatee gaafuma isaanillee gaafa inni furatee galillee dhugaan wajjin hin jiraadhee murteesseera waan keessa kootitti munaaf jechuudha garuu bilisummaan dhufee akka inni humnaan na fuudhee sokkee immoo ilaalaa hundumti keessan miti humnaatiin dhufee na fuudhee sokkee achitti immoo ishii gisee sun maaliif bakka poolisootaan so ani jedhe abbaa manaa godhe abbaa manaa gaarii godhe anuutu hin jiraadhe nan godha ishii bakka ishii callisi bakka maal ani kun godhuusitti maara ani nama kan qoosutti hin jiru ishee anu qosaan jiru ishii naanna dhaggeeffadha ani poolisootaatti simeera maaliif seenaaniin haasa'u ishee wajjin hin dhufe isheen deemnaan bilisummaan asitti qaxgoonee na ajjeesa dhugaa kanaafuu bakka callisii bakka man bilisaatti iyyuu ishii liibaatu qofa naasaa bannaatu sanna qofa naasaa anan dhaggeeffadhu dhugaan poolisootattis an abbaa manaa godhanii guutummaa isaa itti minammina dhaga'u hin jiru callisii deemi cirraash sammuun keessa rimin naan jedhanii gootota akkasitti manatti na fuudhee ishee amma akkamiin guutaa baasi mee maani falii jiru wanti biraan hin jiru malee dhugaan ikkoo wajjin jiraattus ikkoo gammadeen ture hundaam gaafa inni akkasitti na fudhatee galu ati haaluma si wayyeessu deemnee ati yoo guutanii bakka abbaa manaa kiyyaadha inni homaayyuu naan bunne amaani bakka homaayyuu rakkoon jidduu keenya jiru yoo jette jedhaani bakka itwaanii jirummaa hin gootu lan qalama malee inni tokko ishii liiduu bannaadha bilisaa wajjin lama taanee callis kootes hawii laal seenaa fedhee si kabajee taa'u bakka wal kabaja anis sheema fedheen si kabajaa jira ati guutaa bira darabamte anis immoo sheerra goreen si haasa'an jira bakka ishii bakka rakkinni keenya hundumti keenya rakkina keessa rammashi guutuun naboo bakka gaafa guutuun hawaasofne dhimba guutuun kottaas kaameraa duubatti haasofna bakka kottaa kaameraa duubatti laal ani seenaan cinqii keessa jirte dheet ka callisi malee laal akkan siin dhiisan hawi baay'ee bakka dhiisaan isin xumuraa bakka adiifamu hundee guutuun isin ba'a bakka kottaa gaafa guutuun ba'a amma deemne inaaf لا مشوار ولا مراني كنت في سيرا مين كورما قاعد سكابا سلا كورما قاعد نفسي في نما تعرف ولا نفسي في قافة نتموت
ما مثلا إكمل إكمل يفهم سنجت متي سياسة يفهم سنجت شيء ما لنا قول سجمل سامله وتواتي كويس لا وتواتي وانا في جوك في أكم سيادة في أكم ستبوسو وتونا سيدي ترى أنا كوكا umnatti bu'aatu kana gaafa nan ishiin hiriyaa qabadhee gaafa nan ishee fidu miti isin kan dubbachuu guutuu wajjin jiraachuu barbaannettanii gaafa turtan butuun akkasiin jedhee kanammoo akka waan barbaadaa turanitti haasaa turan viidiyoo laaltee miti arrasi seenaan maaliif biyya baqachuudha barbaaddaati naan jettee na gaafannaan waan jiru sitti viidiyoo laaltee miti achumarraan maaliif akkana gootanii jedhanii namni nutti haase kanaafuu garuu ammaan kan tasgabbaa'e sanii lameenuu waan dabreellee dhiisa haa akkas jechuun seenaan isin jaallattu jechuudha hawwiinsa haa badufteefi maal jechuu barbaaddeeti jechuudha. Akkoo amma dhiifama isin jenneen dubbii gabaabaa. Ani isin jammar obbolummaa ta'uu keessanii arruman dhagee isin jammar moo ati waan hin goone obbolaadha minisi erga obbolaa taataniifi nan qabin as kootti nan buufini miidhameeraan lakki bakka ofikotiin dhaabachuu dandeenya waaqa galatu akka keessaniiti akka hin daa'imee lafa kanarra deemuuf ture akka ni faa seenaa dubbii olii gadi hin goggodhin goggodhaan jiru waan hin ta'e konatu beeka madaagaa kootinatu beeka amma nama deessite beekta sin madeessine namaan amma waan isin dhagaye waan isin annannoo baasaa turte ni burbulte annannoo baasaa turte goota daa'imni kan kee nagaan ani qobarii amma ati seenaan nan jaallattu si jaallachuu irra darbeen akka waan itti jaallattu jaallachaa ture irra garuutti dhaabattee maal taate akkamittoonni hin keemadaa'e maal taate maal goote si jemmera amman dhibame natu beeka jilbeeffadhu dhiifanga beektaati jilbeeffadhu dhiifam gaafadhu min maalat ነው jilbeeffachuun hin barbaachisu guutuu dhiifama wannaa አራት ቀልዱብኝ እኔ አላምናም ምን ማለት ነው ሴና በቃ ዲፈም እሺ ዲፈም ዲፈም በቃ ካሲው ዲፈም በቃ ቦደን ይፍዴ ቤቆራ ሴና ያ ረቢ